Oh. Mazgabu kapu. nama kudha sagal gite tokkicha utaalee seene migarmino igarmaal waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu doktorii yaaddaniittu bakka bashannana qorra kanaan kan qorra isin dik godhu abdussee maleessa jireettaniit yeemmi aadnaannaachu har'a shamarraniif du'aayii kadhanna jechuudha shamarraniif warra afaan oromoo keenya dhagaan hundinuuyyuu jilbaan dhaabbatee yoo aamin jedhetti milkaa'ee du'aayii abdussee har'a shamarran keenya har'a du'aayii isinii kadhata doktor abdussee sheer godha tokkoffaa irratti maal irratti du'aayii isinii kadhata akka jedhu sababan du'aayii kana ilaalchisuudhaan qabadhee dhufee shamarran kan koo har'a sheer godha sheer godhi jabaadhuuti nama kuma tokko irratti balee du'aayiin har'a shamarran feesbuuk irra as jala guuttee hundi sii dhaabattee jechuudha tiraazii tokko jilba jala kaa'attee dhaabbattee aamiin yaa rabbi aamiin yoo siin jette malee du'aayiin hin jalqabu jechuudha jabaadhaa shamarraniif du'aayii goona maal inni du'aayiin sababni irratti godhamuufis waan irratti godhamuufis isinitti himnaa isin tiraazii jilba jala godhattaniituma harka ol qabdanii hamma harki kun isin dhadhabula aamiin du'aayiin abdussee immoo arrabni koo gurraacha tasumaan taqabbalama jechuudha du'aayinaan isinii kadhadhu du'aayinaan isinii kadhadhu lafan bu'u waan ta'eef jabaadhaa wal waama namni tokko utuu sheerin godhin cal jettee na jala teessa taanaan bayi ammuma bayi amma daqiiqaa kanaa kaasii bayi yoo na jala teessee cal jettee na laalta ta'e ammuma bayi ana siin jedhe yookiin sheer godh yookiin bayi kana lammanitti tokko filadhu yookiin sheer godhi yookiin bayi shamarran keenya dhiironni sheer godhaa fi shamarran gargaaruu qabdu akka shamarran isin jala jirtu dhuftee jilbeenfattee jechuudha jilba tiraazii jala jilba keewwatte aamiin yaa doktor abdusse aamiin jettee kurrifattee boosee aamiin jettutti waamaanii dhiirri bor isiniif kadhatama dhumarra kadhatama dhiiraafis maaliif tsabaayin keessan ilaalameeti shamarraniif har'a baay'ee garaana nyaatanii alan taa'ee itti yaadu waggaanii itti yaadu takka dhaaphee du'aayii kadhachuu na barbaachiseef shamarranii jabaadha shamarraniif maali ka du'aayii kadhadhanu nuu kadhu wanti irratti kadhatamaa waan jabaadha isin aaminii qofa danda'a doktor mimmi'eessee damma itti dibee jechuudha isiniif afaan isin ka'a liqimsaa isin bakka nama qullaa taa'u sheerin godhu jettan kayyatanin uffadha bakka kabaja shamarraniitiif jecha kabaja shamarran kootiitiif jedheetumaan si malee jiraatu jedhe shamarranuma kootiif jedheetan uffadha ergasin ansilallee si malee sheer qofa godh ዶክተራችን እንዴት ነው ተመቻችሁ ግን ማለት ነው ይሄ በጣም የሚገርም ነው ይዘጋል ሼር ቆፎ ጎዲ ወይ አንጆሌ ከነ አሁን ማለት ነው ኢሰሲን ነማ ዶክተር እንትኒ ጀዱ ሼሪንግ ጎዱ የተን አማ ሼር ጎዳ አሁን አልሆነም ወጠረኝ አንተ ወፈርኩ እንዴት ነው ከናፉ ሼር ጎዳ ያ ጀማ ሼር ጎዳ ዮኪንሞ ዱአይን ኩን ሸመረኒፍ ከን ከደተሙዳ ቆጲ ጥሙሬ ከረ ዲራቲ ደርበ ይቹ ሸመረኒፍ ዱአይ ከደናዳፍ ሐረ ይቹ ሚሚኤፈኔ ደደቤፈኔ እስኒፍ ዱፍኔ ነመናፊዳ ያ ጀማ ነመ ፊዳ ዮኪን ዴማ ማሊፍ ነምኒ እስንትዩ በርባችሰ ዮኪን ነመ ፊዳ ሸመረን ነምኒ ቶኮ ሼሪንግ ጎቱ ታናም በሂነ ጀላ doktor gaafa facebook kan kee jala galchite ofii keetiif gizee lama sadi irra dhaggeeffattee kolfita malee ittiin dabbaramtu doktor haasaan isaanii si bashannansiisa waan ta'eef ittiin gaabbitu yoo sheer godhatte dabuurii abbaa arge sheer godhaa oolta doktor abdussee sheer gootee dhiiftee ittiin gaabbitu jabaadhuuti
ها إشي 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 وي أبدوسي وي أبدوسي وي أبدوسي أبدوسي شير قوتي اتقابنو ها ምርቃቱ በአማርኛ ነው ኑራ ቤስት ምርቃቱ በግሪከኛ ስለሆነ ሁላችሁም ይደርሳል ማለት ነው ግን ማለት ነው የሚገርም ነገር ሼር ማድረግ አለባችሁ ሼር ካላደረጋችሁ ይቀራል ምንድነው ይቀራል እኔ እኮ ለእናንተ ብዬ ነው እንጂ ማለት ነው ሸመረኖቼ isini jecha du'a isini kadda share god isin jede male abduse da wa god isin jede la abduse የምትከፍለው ነገር አለ ወይ የምትከፊው ነገር እኮ አለ ምን ለእናንተ ብዬ ነው ምላሴ ግን ጥቁር ነው ቶሎ ይሰማል እኔ ዱዓ ባደርግላችሁ ማለት ነው ሺኮቼ ቶሎ በሉ ሼር አድርጉ ይገርማል ዛሬ የሚገርም ቀን ነው ይገርማል annamna dibu doctor abduse yo share gotan silki kesantu gutamo yo facebook abduse kana share gotan namni ba annama bayen ala sene shamarran bayen baka isene raba حدي كان حملي والتقوتانان الرابيرة بقى أنا قانترا يلا أن أكا إرغسيت نخبجني أن سني وجنين خبجا كان كونا إقداني ليتان اللي في سيني اسم بشنن سي سافن نفي اسم غرونا خبجا سنجرتنو نما اللي شير قران جرتنو وانتي بقى دبرونيال بقى لمن نما والأجه أكا إرغسيت نما شير قد ينا ينقود يوتا يتمالي نما cal jedheetuma fiishkaa saabane du'aa isinii kadha sheer golii godhi yennaaniyyuu cal jettaniituma nama dhaggeeffattanii intinii jechuun kun niqat ነው ድፍረት ነው ንቀት ከሆነ ንገሩኝ ጣጣ የለውም እኔ ካሁን በኋላ ሊቪ ስንረት ንፉ ኤርጉመ ስን ሃሳንኮ ስን ደበሬ አንዱ አይ ስኒ ከዳቹዳፍ ዱፌ ሼር ጎዳ ጀናናፍ ጎቹ ድደኒ ከነ ቦዳ ወሊን አርገኑ የቹ ከነ ቦዳ ወሊን አርገኑ egaa akkuma beekamo har'a shamarraniif wanti du'aa kadhachuu dhufee jiru bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ya rabbi ya allah shamarran kan keenya biyya arabaa jirtu kana waggaa baay'ee dugdaa citte maatii ofii gargaarte ummata baay'ee gargaarteetti ammammoo maaltu si barbaachisaa tokkosinnaa menuu bafiq maal kan jedhanu sunis itti daddarbaa jira waan ta'eef يا ربي شمرن كان كينيا هيروما بربادي شمرن كينيا غوافا وغا كودا شاني سلا هيرومتي غافا وغا كودا تربا علمو ارغچو قبدي اما غروماتي غرغارو فو غرغارو جتي بكيتو تو هنيرومين اوتو سبيوما كان ميا ابا منما ميا هيروماني وانتي قمسو كان نرغي وغاندي دمي تربا سودمتي غيرا يا ربي يا الله يا ربي يا الله شمران كان كو هوند جرا ور فيسبوك يرا وغا كان تقوتو لفتنا بسين هيروم سيسي فيتش سيسي نور فيسبوك كان را امين جدي چل جدي كون ايبس چما شير غدا امين جد يا ربي شمران فيسبوك يرجرتو هوندسي غافو وغا حدا arfa farrattis shana farrattis jaafattis heerumuu haa ta'u feesbuukii kana irratti tokko hambiftee nan argisiisin hundi si heerumnee irra abdus du'aa kee dhagahame nuti otuu nuti teenyee nuuf darba makiinaa bitanna buutikii batanna jennu yeroo nuti darbee harrii baasaa jirra rifeensa lama baasaarra silaa heerumanii yeroo wanti hariin namatti mimmiyaa'u yeroo waggaa 17 15 kana garuu nuti maatii gargaarra jennee of gargaarree makiinaa bitannee buutikii bitanna jennee mi'a heerumanii waaqa qammasuu kana arguu dhabaarra jettee shamarran baay'een boohaa jirti yaa rabbi ati hin dandeessaa humna qabnaa shamarran waan feesbuuk irra jirtu waggaa hadhaa hunda jaraanarraa heerumsiisi heerumtu hundisii aamin jedhi cal jedhi warri biyya ormaa keessa jirtu hundisii kan makiinaa bitachuu barbaaddes haa bitattu silas shamarran makiinaa bitattee dhiiftee hinuma heerumti waan ta'eef itti galli harree kan waraabessaati waan ta'eef makiinaa bitachuu dhiistee wanti siin gootu hin jiru abbaa manaa jiraachisa waan ta'eef shamarran keenya of cinquu dhiiftee akkasiin heeruma akkasiin bultii ijaarrattee
ilmaan diini islaamaatiif taatu deddeessutti yaa rabbi of barsiisi. Jarri amma heeruma didanii sooressa ta'uu barbaadu akka waan ofii dhiira ta'anii heerumuu dhiisanii dhiira fuuchuuf ta'e heeruma didanii duniyaa walitti sabasabu. Shamarran duniyaa qabaattee dhiiftee itti galli harree kan waraabessaa akka ta'e dhiiruma fuudha waan ta'eef yaa rabbi shamarran of barsiisi of wallaaltee heeruma diddee bakkee kana buburraaqxi nama arrabsiti. Nurraa heerumsiisi feesbuukii kanarraa heerumne dhumne akkasiin jettu nuuf godhe hundasi. Sheeru godhi du'aayi warri dhiiraa ammoo waan akkanaa du'aayi godhe. Du'aayi kana du'aayi ajaa'ibaati sheera godhe nasiin jedhe. Du'aayi boombiyoone du'aayi no. Gaafa waggaa hadhaa hundisii heerumtee ulfa akkanatti qaqqabattee as nutti babbaatu. Heerumtee ulfa ji'a afurii ji'a sadii qaqqabattee abdusse du'aayin kee inni gaafa dhiyoo kana nu heerumsiisee ulfa taanee dhumne. Ergasii duniyaa walitti toranna buutikii mana rifeensaa badanna jennee iyyuu gallee otuu namni adaraa natteerumi bareedduu koo alansi argu hirriba dhafeera natteerumi sin fuudhaan kaasii godhadheenaan lakkii an ammallee biyya arabaa reef waggaa 3 waggaa 5 dabaladheetan makiinaa bitadha otuun jedhu idimeen natti darbe jettee shamarran biyya arabaatti heeruma didde kun yaa waaqayyo ati afuura qulqulluun of naa barsiisi heerumtu. Kanaafu shamarran ko bareechaa du'aayi kana aamin jedhaa dhiironnis bareechaa du'aayi kana aamin jedhaa heerumuun bareeda. Yaa rabbi shamarran ko sila akka yaada jaraatti waggaa 15 kanatti yeroo jismiin itti hoho'ee firinqisanu kana heerumanii abbaa manaa wajjiniin qeffe godhanii xobbee jechuudha bakka wanta riinu xobbee babbareeddi bara. Kan amma durbummaa baate waggaa 27 fayyaatu durbummaa isaa eeggatu irratti qancareedanuu jira. Yaa rabbi maaliif akkas jalaa goote carraa ilmaan Oromoo. Erga jarri ergasii akkas ta'anii warra carraa ilmaan Oromoo biyya jirtuus akkasin godhin. Durbummaa jaraa baatanii waggaa 30 turuu ati yaa rabbi yaa Allah amma boodatti hin deebisin. Durbummaa jaraa baatanii waggaa 27 gahuu jechuun jaallatanii miti. Abbaa manaa bareeda haaliyaa kan akka abdusee kana kenniif. Durbummaan kan isiin heerumamtee kennamuu qabdu waggaa 15tti 16 garuu jarri carraa abbaa manaa babbareedaa otuu maraxan waggaa 30 durbummaa jaraa baatanii turaa jiru. Irratti qancaraa jira kan baay'een yaa rabbi yaa Allah ati dandeessaa narraa heerumsiisi hunda jira aamin jedhe du'aayin cimaadha aamin jedhe inni hangaarii natti guuru kun rabbi satta guuru hangaarii maaliif hangaarii natti guurta siyaa balleessu malee maaliif iyyuu uffata intinii natti guurtan siin jedhe hangaarii an du'aayi ajaa'ibaa kanan sii godhaa jira yaa rabbi shamarran kan koo warri har'a ammallee feesbuukii kana jala fiidu suuqiin banadha heettee heeruma diddu waggaa kana ulfa ji'a 5 akkanatti babaadhattee qurqur jedhaa feesbuuk irras haa ta'u eessarrattis na agarsiisi. Ulfa ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 garaa keessa keewwattee heerumtee hundisi yaa rabbi yaa Allah ati abdussee gaadwaayinsa arrabni isaa hin dhagahama waan ta'eef sammuu jaraa naaf qajeelchi sammuu jaraatu duniyaa duuka jira heeruma diddeetti otuu heeruma yaaddee hin heerumti. Otuu heeruma barbaadde hin heerumti garuu hamman buutikii tokko banadhutti hamman akkaawuntii koorra birrii 500 akka ebeluu akka faaxuma akka aayishaa sana sooressa ta'utti hin heerumu jettee heeruma malee hafaa jirti gaafa immoo dhayxee waggaa 30 20 geesse bakka dhimma dhiiraa dhabdi achi kaate arrabatti darbiti yaa rabbi akkasin godhin. Yaa rabbi shamarran gaafa kaate waggaa 27 28 30 geesse heeruma dhabde arrabatti darbiti ati yaa gooftaa koo arraba jaraa dogongorsite akkasina jalaan godhin. Ati dandeessa yaa waaqayyo yaa rabbi ati waggaa 17 18 hunda siinarraa heerumsiisi kana booda shamarran dhiironnis fuudha didaniiru maalin nyaachisa jedhanii amantii dagatan ta'e rabbiin gaafate fuute rizqii kan kee kan nama tokko kan nama lamaasii godhayanii dhiironni garuu yoon fuudhe ofin muree nyaachisamoo sarbaa kan kon muree nyaachisamoo anu ammallee waa tokkon qabu jireenyi jabaateera inni dhiironnis fuudha didaniiru. Bakkeetti wal janajjananiituma ijaazaa wal buusanii wal garafuu malee dhiirris fuudha dide yaa rabbi yaa Allah dhiirris akkuma inni fuudhatee rakkatus dur yeroo durii sahaabonni suwaakiidhaan intiniidhaan yeebboo tokkittiidhaan nikaa wal godhatu amma dargaggeessi keenya shamarran fuuchuu dideera yoon fuudhee gale maalin nyaachisa anoo manan qabu anoo waan hin nyaachisu hin qabu lafa bal'aa hin qabu buna hin qabu akkamitti warra fuudhee ilmoo horadhee jiraadhee yaaddootti waan galeef akiru zamaanii nutti fakkaatee nu sodaachiseera yaa rabbi dhiira keenya sobbarsiisa akka inni fuudhu sodaadhiise dhiirri keenya janajjaneetuma ijaazaa buusee garafee boorsaarraa guuruu qofitti yaa rabbi hin taasisin sheera godhi du'aayin jabaadha yaa gooftaa koo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yaa rabbi shamarran keenya waggaa 30 fayyaa durbummaa baadhattee durbummaa sii wajjin dulloomuu jechuun sababa dhiirri saalihii fuudhee
ilmoorraa argatee jiraachuu dhabdeef malee silaa durbummaa sii kana wagguma 17 16tti kennachuutu irraa bareeda. Maaliif otuunne wajjin hin dulloomin, otuunne irraan qancarin, otuunne irratti hin cintiniin jedhin kichuu kana alanni xa jedhu jismiinitti tolee ilmoo argachuutu irraa bareeda shamarran irraa. Yaa Rabbi yaa Allah ati waggaa 17 shamarranii biddeena baase, 15tti biddeena baase, 35 dhaquun hin barbaachisu, 30 dhaquun hin barbaachisu. Gaafa 30 geessee heeruma intin abdii kutti nama arrabsuu gandummaa jammartii shamarran akkasin godhin shamarran koo warra Facebook irraas warra biyyaas. Yaa Rabbi yaa gooftaa du'aayi kana amin jedhi intinii godh. Du'aayin kun jabaadha. Amin jedhi yaa dhiirota koo isinis ijaasaa qofa buuftanii imoodhaan ol naa qabi jettanii viidiyoo gadhiisuu dhiisaatii fuudhaa ilmoo argadhaa. Shamarran kan koo yoo waan tokko Dr. Abduseen qoratanii isinitti muufi. Gizee baay'ee namni viidiyoodhaan waan akkasii godhu. Namni waan akkasii wal argisiisu fedhii fuudhaaf heerumaa dhabaa. Maaliif achirratti fixata waan ta'e hundaa arge. Namni tokko yoo ka'e waan ta'e babbanee ilaalee jedhe isa dabbara. Garuu otuun argin fuudhaafis ta'e waa bitachuudhaafis ta'e otuun ilaalamin babbareeddi waan taateef dhiironni keenyas waan ta'e kana imoodhaan tasan ilaalinaa fuudha isin jibbisiisa. Argitanii isin salachaa waan ta'eef shamarran keenyas imoodhaan isa ta'u miiseenjaraanis waa keessan hin argisiisinaa dhiirri argee quufnaan fuudhan barbaadu. Biddeena ijoollee kan keenya hinnu jalaantin hin jedhina. Yaa Rabbi yaa Allah shamarran keenya akkasiin har'a booda ol qabdee dhiironni ilaalanii quufanii fuudha dhiisanii jennaan aakiru zamaan nutti bu'u nun godhin. Shamarranis qodaa jaraa jabeeffatanii dhiirris otuu imoon ilaalin kajeelee ay otuman kan tokko fuudhee hawwiidhaan akka inni fuudhu godhi yaa gooftaa sheeru godhi yaa sheeru godhi cal jettee nan laali yookiin bayna jala abdusee akkanatti du'ee hin nyaadhu nu godhee sii kadhatu ati cal jettee laalta. Ani shamarran koo waggaa kana inni waggaa 30 ta'u 23 ta'u 27 ta'u ulfa jaraa arguun fedha heerumanii yoo barbaadan dhiironni keenya afuris heerumuu ta'u afur fuuchuu ta'u shamarran heerumteetuma dhuhuun barbaada shamarran Facebook irra heerumteen irraa dhumuu barbaada. Maaliif yoo kaate heeruma dhabde Facebook irra tulte gandummaadhaan lafa balleessiti nama arrabsiti lippistiikii babbaayifti waan ta'eef yaa Rabbi gooftaa koo shamarran lippistiikii jaarkaan hin dibattus nurraa qabimmoo. Aamin yaa Rabbi shamarran uumamumaan of babbareechitu malee kan naara haaddattee kan kuulii asiin of geesse chaapistiikii asiin of geesse afaan barmeelii bantee Facebook irraa iyyitu nurraa qabi. Aamin haleluuyaa. Kan amma yeroo kana nama arrabsu amma nama jennaani Allahu akbar abaaramuu fi arrabni abdusseesi abaarraan lamuu fuudha malee hafta. Warri heerumtan immoo ammas warri heerumtanii kaatanii biyya ormaa jirtanu maal isinii godha akka nama heeruminiiti isinis. Ammallee waa tokko biyya ormaa jirtu waan ta'eef jaarsi keessa yoona biyya isin eegee dadhabee kan biraa fuudheera yookiin jenajjaneera isinis duniyaadhaaf cinqamuun. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جراني دنيان قوم ستودا ومال جديتن ستما دنيا هدوك في قوف جارسي كيسي إيغتين أتنا بيسرت فود يور ilmoo guddisuun itti jabaannaan yookiin waa tokko ta'e maal egaa warri biyya heerumtanii jirtanus galaati jaarsa keessanii wajjin rakkadhaati qixxaa cabduu nyaadhaa jiraadhaa duniyaadhaaf hin maraatina fudhattanii qabriin nayxanu wanti jismiin keessan har'a isin irratti goggogaaru kun irraa gaafatamtu jechuudha irraa gaafatamtu shamarran koo jismii keessan xoxobbee waggaa 17 18 ala kana xuban akka buruq jedhu kana otuu baadhattanii teessanu jismiin keessan kun gaafa gogaa lasallasa goonfoonnaa fiqir batukkusu kan jedhamu dhageenye goonfoonnaa fiqir batukkusu dingilinaa ምናምን ነገር እኮ batukkusu ነው የሚጣፍጠው ስለዚህ ማለት ነው ሸመረኖቼ ፈጣሪ ወጋ ከና ፌስቡክ ይራ ሁንደ ኬሰን ኤሩምተኒ ilmo arganneerra jechuun haa dhageessisu waggaan keessan diidama gahuun qabotuu neerumin otuu neerumin waggaa diidama rabbisin hin geessisin kana boode maal bonurra teessanii wayyoo sheeru godhi yookiin na jalaa bayi nama na jalatti bashannanee sheeru godhu qofan barbaadaan gagamaa na jala taa'ee kolfu qofan fedhu yoo barbaadde itti bashannanaa sheeru godhi du'aa'iin kunis cimaadha jabaadhuuti yaa jara keenya yaa dhiirota imoo qofaan laaltanii dhiisina qaamaanis argachuudhaaf carraaqaa viidiyoo qofaan laaltanii quuftanii gorora coccobsitanii
Imo qofaan argitanii viidiyoodhaan qofa gororoo coccobsitanii dhiisurra qaamaan argachuudhaafis carraaqa maal kun isii wanti erbee wayiidhaan abbaan firaayyoo viidiyoo qofaan laaltanii achitti wuy kana fakkaataadha kana fuuchuudha kanumaaf an birrii meeqa baasee fuudha amma gorsa shamarranii keenya sheer godhe maal isii wanti cal jettee nama laaltu ndisi sheer godhe gaaf እናታችሁን እኛና በጣም ደፈራችሁን አንዳንዴ እኮ ለቺኮች ፊት መስጠት አይሆንም ፉለስኒ ከነውን እንተው ዱአይንስኒ ከታርምቲ እንት ይልጀቴ ነቲ ዳንሲ እንት ይዳል ዮበርባድኔ ሼር ጎድ ዮኪን እንት ጎድን ሸመረንኮ አከ ጆለም ቢራ ሄሩ ሀፍቱ ጎዳጅሩ ኢሲን ማሊፍ ዳቦ ከንኬ አቺ ተርግሲፍታ dhiirri gaafa daabboo argee quufee namni tokko ilaalee quufee maalajjaa fuudha jabaaduu sheer godhe nama 400 kan yookiin bayi miiseenjaraan guruuppii irra faffacaas kun maalummanni dayyuu sinna jala cal jedhee 356 qofaan alaalaan du'aa du'e qoonqoo citee kadhuuf maal kun isii wanti erbee wayiidhaa sheer godhe yennaan nama laal min ayinat no sheer godhe yookiin teessaa kanaan akkana achi silti lixaan shamarran koo amma isinitti nima jechuudha gorsa wanti dhiirri fuudha dhiiseef maali beektu tokkoffaan maaliin nyaachisaa qabeenyan qaboo waggaa tokkooyyuu wajjin nan jiraachisu gaafa takka itti kaa'iitii dhaqii qoromboo nagadi raafuu nagadiiti nu jiraachisi shunkurtii gabaa keessa taa'iiti afadhu nagadiin jedhamoo jedhee warra kan koo akkamitti waan ta'e nagachiisa qabeenyi koo xiqqoo dhedhee waan fuudha yaadda'uuf kana tokkoffaa kan inni fuudha dhiiseef lammaffaa ammoo warri biyya alaa kun wanti jarri fuudha dhiisaniif wanti fuuti dinqiitti fakkaachuu dide shamarran gatii dhabdee of xiqqeessiteef gatii qodaa keessan gatii rakasaan ilaalanuuf qodaa qofaaf wallaahi warabbal kaaba wanti qodaan keessan namni fuudha taati yaa'etuma bah kanuma dur yeroo ijoollummaa keenyaa kan nuti dhageenyu wayyoo otuman hin du'in otuun qanii tokko jismii shamarranii kana argeetuma wajjin bulee jennee maraata namni amma garuu qaama shamarranii kana hin argaa viidiyoodhaan laalaa maal jedha mee maal ajjaa fuudhannoo laalee quufee dhugaan isinitti ma sheera godhi yookiin bayi ila namni dhiirri kan inni waa hawwu yoo hawwee ay otuman qanii otuu isin argisiisuu diddanii dhoksitanii qodaa keessan ashagabtanii teessanii birrii meeqa sitti baasee si fuudhaa si fuuchuuf isin cinqama arguudha wayyuu ammoo isin ogaa hin argisiiftu ol qabdu hin ilaalaara fuudheera jechuudha fuudhee bar daabboo qanii tokko viidiyoodhaan himoon arginaan fuudhee bakka fuudheem maalajjaa fuudha lamuu dhiironni keenyas simmeetii keessan tola lafatti hin balleessinaa ilmoo 2-3 ta'a innis imoon laaltanii maaliin gootanii balleessitan kun irraa gaafatamtu yookiin ilmoo dhiiraa isa gurguddaa isaa jedhusaa shamarran imoodhaan ilaaltanii ofirraan balleessinaa angorsa tiinga godheensi gorsaa maaliif ilmoo meeqa lafatti balleessaattu imoodhaan otuu fuutanii taatanii ilmoo shamarran akkana viidiyoon itti balleessitan kanatti intin jettanii ilmoo kokorbeessa isaa jedhusaa argattu jechuudha kanaafuu yaa shamarran koo yoo dhuguma heeruma hawwii qabaatti yoommoo hin heerumuu bakka akkuma kanan imoon ilaalchisaatuma jiraadha maal abbaasaa akkuma kanan cal jedheetuma feesbuukii irraa iyya gaafan dudulloome immoo akka intala sandaaboo sanatti gadi bahee harma kan koo qobaatti nikaa hidhatame sanaan sirba malee tartiibaan daabboo koo kabaja isaa eegee maal jedhee heerumuun barbaaddu yoo jette maftaachuu no sheer godhi yaa rabbi gooftaa koo silkii cabsuuf adigaan gaafan sheer godhi nama 500 ga'uu qabda yookiin na jalaa baata yookiin na jala teessa kanuma wantin sheer godhi